baay'ee isin jaalanna. Ittiinis guddattee jirti. Galatuu maal isin jaa? Keessaafuu yeroo ammaa kanatti wanni waa hunda dura Rabbi guddaaf galanni haa ga'u. Waa hunda dura Rabbi guddaaf galanni haa ga'u. Itti aansee mootummaadhaafis galanni haa ga'u. Itti aansee mootummaaf galanni haa ga'u. Itti aansee hojjettoota mootummaaf galanni haa ga'u. Itti aansee hawaasa keenya hawaasa sabaa fi sablammii بيتي وفي هذا لما يوجبسا هنقم فقات كل قلبي سما كيسا قدنا في تنافو جالتنا جبي سان سنينجا والجبون فقير ما في تنافو والجبي يو والجبي سته بلا في وني ودني لبمتي هرتي مايا هدو جيرمتي nama gartee biyya biraa ture beekaa tanaafuu baleen kiyya waliin isin hinjuu simannaan isin nu gootan simannaa bareedduudha bulchiisa Haramaayaa akkasumatti Maayaa City Dr. Ifraa galatoom akkasumatti Mul'ataa Bushraa galatoom Mahadii bulchiisa Haramaayaa galatoom akkasumatti abbootii amantii galatooma akkasumatti abbootii gadaa galatooma haawwan keenya manguddoo keenya dargaggeessa keenya koree waan kanarratti qindooytee jabaachaa turte galatooma. Wanti hiyoot faanaa dalagamuu dhufame kana keessa sagantaa xiqqoo achi dheereffamee hospitaalota marsaa duratti haga hospitaalaa fi buufatas dabalatee 8 dalagame. 8 keessaa ciroo malee hundi isaanii warri marsaa durarratti assessmentiin dalagameef konteenarri seenuu jira. Abdii guutakka abdii taliin barsiisaa Eliyaas Isaati barsiisaa Jamaan Aliyyeeti barsiisaa taphattoota kubbaa kanneen beekaman jajjaboo inni kun ni haramaa ta'e malee silaa gaafa san biyya nuti jiru san dhaqee nama addunyaa irratti cheeka miliyoona dhufatamee biyya tana guddisu garuu biyya haramaa keessatti dhalatee sadarkaa akkasiin ta'an nulleen hireen harkanne nu kanaa kabaja obboleessa keenya Elemoo Alii ijoollummaadhaaf biyya tanaa kute umrii amata 12 isaa amata 12 dira dhaakute biyya alaa tanatti guddate sabboonummaa isarraa hin barean isarraa hin bare waa'ee faamilii isaa waa'ee isaan yaadanne kanaafuu hin irraanfanne cuqiyya yaa bishaan biyyatoo kan itti dhiqanne kan dheerinni isaa kan hongan qabne yaadannoo qalbiitiif ani waan irraanfanne hiriyootan koo kan itti dhiqanne cirracha biyyaa keessatti galanne biddeena ayyaa kan wajjin kutanne anni yaadadha waan irraanfanne jechaa ture. Ya biyya togari ansumaan dhaleessa biyyoo fi haadha namayyuu jabeessa hanga fagaatullee galmisuma keessa. Zaki Muhammad Engineer Elias Ibsa Elemoo Ali Jamal Ali Muhammad Umar Engineer Ahmad Ibrose Sagga Haji Kurtu ilmaan Haramaayaa hunda kan biyya alaa jirtan walleen Elemoo Ali gorsaa fi sinkii sinafaa taatu kottaani gallaa Usawaan si guutu gadamsa hilleensa Usawaan si guutu gadamsa hilleensa kana malees hedduu leencaa fi qeerransa kana malees hedduu Hundinuu dureessa ilmaan biyyattiyaa hundinuu dureessa roorroobbaasee beeki biyya gaarii keessa roorroobbaasee beeki biyya gaarii keessa yaa biyya togaarii ansuma
Inuman daresa, video fiada, namayu jabesa, anafaga tule, galmi sumafesa. Bravo, thank you. I love you both. Ulfaadha jijjiiramni inni jedhamu anis waggaa 10 irraa as cirootti dhufeen shaggoyyee hojjedhere lafan filaa keessa kaadhuun dhabee ture har'a garuu nan qaba. Isuma kana baay'ee gara kanaaf siyaamiin biroofam kenna isaan keessaan anan dhaggeeffattu yeroo dhiyootti immoo qaanqee shoo irratti isiniif affida. Ulfaadha. Tole abdaamuu lamuu iddoo isaanii kabajaadan hundeebisaa qaanqee shoo. kabajamoo sheeka keenya jabduufiin kaayyadhe ka sheeka jabduttiin boodane turkiirran naqaa ijan wallaanan bakka nuti ittiin rakkannu ittiin dadhabnu qaawa keenya guutan dhugaa dubbachuudhaaf galanni isaanii hedduu guddaadha. Ammallee roga hundaan nu cinaa dhaabbatanii warri biyya keessa jiran sabboottii qabeenyaa hedduu qabna. Warri biyya alaa jiranis biyya keessa jiranis roga hawaasummaatiin hawaasa kana utubuun buufataalee fayyaa keenya deeggaruun hospitaala keenya deeggaruun manneen barnootaa keenya deeggaruun dhaloota itti oomishna waan ta'eef jecha guddina magaalaa kanaa guddina kan ittiin goosisnu rogni hawaasummaa kun yoo guutame waan ta'eef nuti akka mootummaatti hanga dandeenye abdii isinirraa qabna ummata kana qabna jenneeti amantaa guutuu qabna waan ta'eef isinii wajjiniin magaala kana magaala dinagdee magaala siyaasa tasgabbaa qabdu magaala jiruuf jireenyi isii hawwataa taate magaala maayaa amma arkinu kana otoo hin tahin magaala maayaa sadarkaa baha Oromiyaa irratti darbee baha Afrikaa irratti dorgomuu taatu uumuudhaaf humni keenya guddaan ummata keenya diiyaaspooraa keenya abbaa qabeenyaa magaala keenyaa fi magaala keenyaa ala jiran kanaaf asuma irratti ergaa kanaan roga hundaanu nu cinaa dhaabbatanii magaala kana kaayyoo yaadamteef saniin akka galmaan nuu geessaniif afeerraa kiyyarra deebi'ee kaasaa jecha. Jaalattoonnii fi jaalattoonni maayaadhaaf jaalala qabdan hundinuu bakka feetan jiraattanis misooma magaalaa kana utubuu danda'uun jijjiiruu danda'uun daldalaan haa ta'uu wantoota dhuunfaadhaan hojjettaniin illee haa ta'uu magaalli keenya arraas harka bal'ifatteeti isin eeyti. Ummatni kun immoo nu malee namni qabu hin jiru akka mootummaatti nuuttu jira akka dinagdeetti hawaasni keenya jira diiyaasporaan keenya immoo deeggarsa amma jalqabe kana walitti aansee itti fufee boru maayaa dhugaa san arguudhaaf ashaaraa keessan yookaan immoo qooda keessan akka bahattan isinii dhaamuu barbaada maqaa bulchiinsa magaalaatiin namoota sagantaa kana akka kanatti bareedu taasisanii fi namoota amna dheeraa deemanii kaan biyya alaarraa ka'ee kan Finfinnee irraa ka'ee iddoo adda addaati hawaasa magaalaa maayaa argineeti waan finneef kana isaan qeebalchiisna jaanii asitti nu gidduu argaman irra deebi'aatii al takka naa galateeffadha. Jara kana aangoo isaanillee yoo sirreessee dubbatuu baadhee maqaa isaanii odoon kaafne bira dabruun barbaanne rabbi nu haa kabaju. Isaaniin jiruma tanaa wankuma kanaa ososoone akka dhiira tanaatiin silaakaa ta'unne yoo. Inshallah dhugatti wanni narraa maayatti argu guyyaan maayaa siitii tolfame jechuu dhaga'e xiqqoo malee akka nama ganda kana ta'uutiin hawwii godhee ture. Maaliif akka ta'e illee beeku gammadee maayaa siitii argame gojaan. Ammallee hawaasa kanatti wanni dhaammadhu adde Doktor Ifrah amma feetillee yoo beekumsa qabaate amma feetillee yoo jabaate yoo nuti wajjin tattaaffiin godhin maayaa godhuu hin dandeessu. Hanguma kana isinii dhaammadha. Amma durallee jee ture waltajjii baankii raamista akka irratti. Yoo nuti waliin hin dhaabbannin maayaan isin kophaatti maayaa godhuu hin dandeessu. Kanaafuu waan xixiqqoo bira dabarree ooyiruu xixiqqoo karaa xixiqqaa ganda xixiqqaa bira dabarree maayaa godhuu dhoggasan dandeenya qofaa kanallee akka jabaattan jiddumaan isinii dhaama. Obboleessi kiyya kaawaa dabarsaa ture kuni baga naa garte laga haramayaa sanirra deemeetiin leencalloon na dhagayamtee akka nama maraateetti ufiin haasawe beeka. Akkanuma ufiin haasawe.
Maka dhageesseeti. Har'a guyyaan har'aa anillee nama aduu xiqqoo keessa dhaabbadhee jira. Guyyaan har'aa dhugatti guyyaa ajaa'ibaati. Guyyaa hawaasni kiyya lammiin tiyya alaa fi keessatti wal agarte yoo jira. Lammiin tiyyatu eega biyyarraa baate nama gargaaruu takkaan dhiifnee beeku. Dhuunfalleen ta'u. Doolaara 50 ta'u odoo biyya tanan seenne odoo Keeniyaan seenne amanni irraan dabruu beeku. Baatiin irraan dabartu. Laakiin maallaqni xiqqoo doolaara 500, doolaara 200, doolaara 300 fira gargaaran sun baatii itti dhuftu humaan jirantu. Baatii dhuftu dhume har'a doolaara 100, doolaara 100, doolaarri takka har'a as keessa seene hawaasa gargaaree jechuudha. Hawaasa bakka takkatti gargaaruu yoo haajamne dhaabbata hawaasni kun qabu waan akka amma mana haakimaa kan mana yaalaa waan akka barnootaa waan hawaasni bakka takkatti irraa fayyadatu doolaarri tokko yoo achi keessa jiraate gatii laafaa mi beeku. Haramaayaa guutuuf namni tokko maallaqa erguu ni danda'a. Ammoo yoo wajjitee waan kana godhe warri haramaayaa hundi naannoo kana maayaa jiru waan kanarraa fayyadatu. Doolaara 150 keessanirraa maayaan guutuun fayyadatte jechuudha. Kun fuula durallee itti fufuu qaba. Waan akka nama tokkotti an irraa gammadirraayi. Hawaasni kiyya wanni inni ashaaraa dachii tanarraa qabu yoo jiraate haasawa gargaarsa amma eegalee kana booda ashaaraan inni lafa tanarraa qabu har'a aduu har'aa tana booda mul'atte jechuudha. Namni dhukkubu, namni beelawe, namni daare, namni barnoota dhabe siyaasa keessa jiru rakkataa qabu. Rakkataa kana gargaaruuf namni amantuma fedhe yoo qabaate waan fedherra yoo jiraate namni waan kanarra wal moromu rabbiin ni uumne yoo bineensa taate bineensillee wal gargaaraa beeku. Bineensi ilmaan ofii firii fidee afaan kaayee shimbirroon ilmoo ofii guddifate. Har'a gamana deebinee waan kana hulaa tana rabbi nuu banuun rabbi khayrii nuu fedhe jechuu nu agarsiisa. Warri meeshaa tana qindeessellee warri ifaajee godhee qindeessee meeshaa tana tuuta birorraa gargaarsaan fuudhee fi warri fe'ee as fidee fi warri akka karaa laaffisee akka yuunivarsiitii Haramaayaa karaa laaffisee wanni kun akka bakka ga'u taasise hundi yoo nuti illee har'a maqaa wallaalle rabbiin isin beekaa galanni keessan rabbii keessan bira. Allahu Akbar. Yuunivarsiitiin Haramaayaa 80 meeqarraa hin dhufuu eegalee waan isiin taate immoo baranan baradhe. Illaaduu hawaasuma tokko hadhaabbatu jechuudha. Hawaas bakka gaalaa hoggadhaqe yuunivarsiitii Haramaayaa bakka loozaa hoggadhaqe isaanii darge bakka kanniisaa isaanii darge bakka loon horuus isaanii darge. Isa dachiituun yuunivarsiitiin Haramaayaa taate. Agalatoomu warri kun warra amma hooggansa keessaa waan amma jiru umrii isaanii rabbi haa dheeressu. Hawaasa keenya gabaabumaan juufedha. Hojiin har'a hojjannu manzara amantiiti yoo laala irra caalaa hojiitu hojiin tun. Ani akka nama tokkotti nama sheekhaa
Maal dhiite egaa?